برسي ربي سيوم ربي يوافق عمتي أمنتو مكان خي قرمي سارن جامع أنت ماكيتي أباهن قبرتا يتت mucaan kun egaa mucaa maakiiti jedhee miidiyaarra bahee boohaa jira. Mee fuula isaa keessa ilaalan fakkaataani? Oromoo irreecha boruu kanarratti mikirii qalalli jetteen qaba. Sheer waliif godha. Koppii liinkii godhaati. Bamajammaraa daraja. Dhaggaa'ee warra irreecha qophaa'ee dhaqeeffachaadha. Gorsa bareedaa isaa kaa'ee jira. Mangistii irraa ergame ta'uun nabu. Fatuun heerumuufi mabruuk Fatuu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشمال كفوني وردفتوتاف كبجمتوت أوروشو أكما كمنا فجرتو زرون جريني عافيان أكميسين جتشا هرس فيديو كبراسيني كبر ديدو في تنجرا أكما فيكم فيديو ببهار سو بشان سيوكا التيم فتا زنا جنو سيني كبر ديدو في تنجرا قويا أفرفا كينيا day for jenne jira jechaadha atuma jennu torbeega haa jirra anyway bultii soddomaaf reaction akka jalqabne daily reaction akka jalqabne isinitti meetan ture har'a guyyaa afraffaa keenya jechuudha. By the way guyyaa afur waan argite malee viidiyoon hedduu kana viiyoon hedduu tokko gadi nu jalaa bu'ee jira. Abdiidhuma goona akka inni viiyoon keenya ol ka'u kuma kudhan yaadne jirra mamma kuma kudhan yaade anadha amma maayinni akkasitti gadi bu'uun bakka kuma afur kuma shan kana darbaan jiru viidiyoon keenya. Kanaaf mee laayikii godhaa warri immoo dandeessan yeroo keessaniif share gochuun dagatina warri immoo gara chaanalii kana haarawaa dhuftan subscribe tuquun dagatina subscribe tuqaatii maatii chaanala kana ta'an isiniin jedha itti gammaddu itti bohaartu fata sanaatti jettu jechaadha. Mee onneen keessan akka namoota tokko haa ta'u namoonni tokko maal naan jedhu beektu osoon danda'ee kuma dhibba annan godha ta'e taa'eedhuma sii godha kuma dhibban sii seensisa taa'eedhaan jala sinii galee tokko maaliif hin godhe shar maal akkasitti walitti sharroomuun Oromoon walitti sharroomuun qabu. Anyway ayyaana irreecha kabajamaa jira. Achirratti wanti nama bohaarsu wanti nama kafalchiisu tokko jira. Gorsa irreecha irratti ta'uu hin qabne wayii Tsaggaayeen nu gorsii jira meemisa dhaggeeffannee gara itti aanutti seenna. Oromoo irreecha boruu kanarratti mikirii qalalli jetteen qaba. Sheer waliif godha. Koppii liinkii godhaati. Bamajammaraa daraja. Footoo staayilii qayyari aante. Qayyara foto style sanna duri fiddani ittin tambacabacina qayyari cabisi haa cabsuuti modern update godhi lammaffaa inna mafka katama kana naan dhufte inna fountain argite yookiin faafaatee bishaan inna argite tadanaggatee tadanabari naante harkattiin inni qatiin naqxee bishaanicha in dhugiin uffatattiin hin miicin kan daakuus barbaadu jira daaka miyaati bishaan hubatiidhaaf hojjetame yoo barbaadde footoo ka'e footoo sanaa jedhe malee inta camaallaqina achitti dhaqxe sadaffaa dildiyyi mastaawutii jira dildiyya riqicha mastaawutii inni argite giraasiin gabba'in qoftoon jedhe akkuma nama argee beekuu irra deemi mastaawutiin hin cabu makiinaayyuu hin baata irra darbizim jedhiiti homaan taatu waante in kirkirin wabaatu si qabate kan bira irreecha innaa kabajju hattuunis si wajjin kabaja qoftoon xanqaq qalxaf jedhi ilaali of bukkee wal eegaa kan bira mattaawoqa manaa qabadhaa ba'a manaa qabatteen baane taanaan asitti inzaagda yenee geeta mattaawoqa manaa qabadhu ba'i kan bira innaa qaamni seeraa yookiin fittashaan namni innaa takka heede inxaaxxin jedhiin fattashami sila siraatii qabadhu fattashami sumaaf fattashama nama biraafi miti kan bira immoo innaa marga argite zim jettee irran ciisii naante irran deemiin margi mangistii wacii guddaatti baaseet hubatiidhaaf hojjetame margarra ciiftee footoon ka'iin barri sirraa ciisu dhibeen sirraa ciisuuti. Inna waan ittiin migibii nyaattan sana feestaala minaamni teekaawwee yoo ta'e buskuutii yoo ta'e qoshaashaa sana lafattiin bintimsiin bitti miitiyaati. Haayilaandii juusii minaamni innaa xaqqabamte lafattiin gatiin gata miitiyaati. Iddoo tokkotti axxaraqqamiitii qoshaashaa maxaayaa keessa gaa'e. Yoo isa dhabdeedduma tokkotti axxaraqqamiitii kaa'e. Kan bira saba biraa irreecha si wajjin kabajuu dhufe inas qayyamiin tan kabakkabi. Fakkii jedhii footoo wajjin ka'e baga nagaan dhufte jedhiiti hammadhu minaamni malee. Maa dhufte jettee funyaan hin guuriin ijjis hin diimatiin seexanaati kan ijjis diimatu. Kan biraa immoo maxaxxiimee aqimiin keetiin dhugime aqimiin ol hin dhugin hin tambacaabachaa inna tambacaabacce fincaan karaa irratti fincoofta wal lolta dhiisi maxaxxii likkii keetiin dhugi. Indagana ammas immoo adaraachuun dhiironni innaa wajjin deemtan harka akkatti agulii wal qabattanii walitti maramtanii taxamaxamtanii hin deemina biyyatti noormaaliidha asitti noormaalii miti namni waan hin taaneen siin xaraxxara.
እንደገና አመስ እሞ ቺኮታ እና አርጊተ እንተን ገበጋቢን ኢሰ ዱር ብየtti dhaqxee shimalaan dugda ishii irratti ubboo cabsitu sanaa miti amma suutee dhi muudiin tagbaabbaye laslas jedhiiti araadaa ta'iiti silkii taqababbani tagbaabbaye malee humnaan hin ta'u wandimme yoo didde immoo ingalta federaala tokkositti waamti in cabda macarrashaa irratti immoo jechuudha innaa irreeffannaa waliin gaffa'ina walin dhiibina ante suutuma jedhin qaqqabda eessa si jalaa deema innaa wal dhiibde in cabda walirra deemtu wal caccabsitu jarana kanadha malikitichi sheer waliif godha tanku Saggaayee kana mangistiin erguudha baari. Wanti inni hime hariin waan godhamu jechaadha. Ani mangistiin waan erge saggaayee kana. Maaliifuu dhiisaati jecha politikaa dhiisaati. Korma Oromoon dhalte. Saggaayee. Harka rukutuuf malee biraan darbu baay'isee. Waanuma sirrii waanuma godhamaa jiru dubbate jechaadha. Oromoon adu araadaa akkasii akka kootiif akka saggaayee qabaate jechaadha. Silaa eessa? Sila akkasii anyway hedduu tokko namatti tola. Jirbiinis kan warra laaloo itti naan jedha ataan fakkeenyatti maaloo sirbi naan jedha taltallee bishaan haroo qilleensatu kaachisa taltallee bishaan haroo qilleensatu kaachisa si jedheni mana baheebe bineensa nyaachisa. Ati sirbuuf miti isiidhuma jettee mana baate bineensa nyaachisuuf feeti. Sagalee kanaan sirbuuf miti ati silmaayyuu an jedheeraan. Namoonni tokko sagalee kana irratti yaada isaanii kennaa jechuudha. Konsertii jala bultii ayyaana irreechaa irratti dhiyeeffame jechaadha. Kanaaf achirratti guyyaa irra tokko kennamaa jira jechaadha. Kana qofaa miti wanti nama kofalchiisan siichi dhufu viidiyoo borii irratti nu eeggadhaa jechaadha. Naa meeme. ባረከላሁ እንበላቸው ለሙሽሪት ለሙሽራው ባረከላሁ እንበላቸው ለሙሽሪት Fatiyaan kun eerumnaan dubartoonni baay'een abdii qabu akka eeruman jechaadha. Jaartiin iyyuu jechuun qoyaagaa waan isin hedduu kana akka tokko maraachaa kun asirratti beelloo uffattanii argitaniittu miti asirratti immoo fiqir. የሚያባብለኝ በምናት መግሌላ ነህ ምንም የለኝ የማትሰጥ ሙላልኝ ነው ከጄ ባዛም ልቤ ግን ነው የፍቅር ሀብሳም ሙላልኝ ነው ከጄ ባዛም ያውሎ ስመኝ ከስንቱ ሰው ላስጥልህ ላብድ ነው Egaa akkuma as geetan asirratti maraate gaafuun Fatiyaan heerumtee tiktookii kanarraa garuu warri fuudhan hariin tiktookii kanarraa galchuu dadhabaniiru. Anyway durbi tiktookii irra babaatu badaa gaarii miti sinii galee. Anqamaa keeti abbaa hanga bira taa'etti na dhiiftee suudii kuttee suudiirraa deebitee ammaan tana gibsi. Kaayiroo hirtee jechuudha. Viidiyoo kana hin dabarsin rabbii si uume rabbii gaafa qiyamatti amante yoo amante hin dabarsin viidiyoo kana rabbiin si qabee viidiyoo kana hin dabarsin maqaan kiyya gurmeessaadhaan jedhama. Anqamaa keeti abbaa hanga bira taa'etti na dhiiftee suudii kuttee suudiirraa deebitee ammaan tana gibsi. Kaayiroo hirtee jechuudha. Duraan maallaqa illee naaf ergitee amma anuu dhufuuf hin deema asuma jettuutti. Maallaqa takkaan haa argine nin dhufaa naan jettee sumirtuutti liibillee nani galchite yeroo hedduudha. Mistira maqaa hankee hankamaa kii jetteen deeminii abbaa hankeetillee maqaa irratti hin barreessan. Gurmeessaa qofa banadhu naan jettee haaran jee liibirratti illee maqaa findeeyin naan jettee si arrabsan uummanni kuni haa jeetin ta'a jira ammaan tana yoo irratti walillee ni eelaan kaaftu. Isaan sagalee itti ergullee ni eelaan kaaftu. Piliis uummata sheer itti naa godha. Ummaa maallaqa naa ergeen.
Akkuma asirratti dhageessanii gamucaan kun anka maakiiti malee jedhaa jira. Meemeegaa. Anka maakiiti. Abbaa hanga bira taa'etti na dhiiftee suudii kuttee suudiirraa deebitee ammaan tana gibsi kaayiroo hirtee jechuudha. Viidiyoo tana hin dabarsin rabbii si uume rabbii gaafa qiyamatti amante yoo amante hin dabarsin viidiyoo tana rabbiin si qabee viidiyoo tana hin dabarsin maqaan kiyya gurmeessaadhaan jedhama. Anka maakiiti. Abbaa hanga bira taa'etti na dhiiftee suudii kuttee suudiirraa deebitee ammaan tana gibsi kaayiroo hirtee jechuudha. Duraan maallaqa illee naaf ergitee ammaa anuu dhufuuf hin deema sumattuutti maallaqa takkaa naa ergine nin dhufaa naan jettee sumattuutti dhiibillee nani galchite yeroo duudha mistira maqaan kee ankamaa jettee deemnii abbaan gadillee maqaa irratti barreessa gurmeessaa qofa jiibana naan jettee haaran jeellii birrattillee maqaa finneen naan jettee si arrabsan mannu kuni haajeetin ta'a jira ammaan tana irratti walillee neelaan kaaftu sagalee tergullee neelaan kaaftu pilees ummata sheer itti naa godha ummaa maallaqa naa ergiyan. Mistira sana isinii hima viidiyoo gabaabduu takkallee isinii qaba. Garuu namoonni ijoollee didiqqoo akkanaa kana fiddanii miidiyaa irratti piraankii haa ta'u, diraamaa haa ta'u, fooloo barbaacha haa ta'u, beekamtii barbaacha haa ta'u, yookaan maqaa namaa balleessuu haa ta'u, bultii namaa diiguu haa ta'u, ijoollee didiqqoo akkanaa kana fiddanii viidiyoo waraabdanii miidiyaatti gadi dhiiftan indamannaachu, danaanaachu, salaamnaachu, allaachuu wayi, coggaarraachuu ifa caal jirtanii isin. Oma fedheefuu haa ta'u, ani baalageen mucaa kanaa miti mucaa xiqqaa kanaa miti baalageen eenyu beeytanii abbaa isaa abbaa mucaa kanaa ka waraabee viidiyoo gadi dhiise yookaan ammoo yoo abbaan quban qabaanne obboleessa isaa yookaan obboleettii isaa baalageen wushaan sagaxeen namaa gadi yartuun maqaa namaa balleessee yookaan maqaa namaa xureessee beekamtii ittiin argachuuf fooloo ittiin funaanachuu barbaadu baalageen mucaa daa'ima kana osoo hin ta'in nama isa waraabee gadi dhiise sani nama akka inni hin taane baalagee rikkaashii namaa gadi ta'uu isaa kanaan ragaa isinii bayachaadha. Namni ilmoo ofiitiin hin kadhatu. Siigalaami yoona abbaan mucaa kana gadi dhiise kuni diqaalaadha mucaan kun ka isaatii miti. Jala sararee sitti himaana. Yoo haatillee ka gadi dhiiftu taate ilmoo kana akka namaatitti hin laaltu. Hin dhalte malee dhaluu isiitittuyyuu piraawud hin taane itti kabajan qabdu. Siigalee kanaaf ilmoo sadaqaa ilmoo kadhaa, ilmoo yartuu, ilmoo hiyyeessaa, ilmoo namaa gadi ittiin kadhatanii jechaadha isinii galaami. Yoo ati namaa gadi taate, yoo ati rakasa taate, yoo ati ziqqaacii taate, maatiin kee ziqqaacii yoo ta'e, haadhaaf abbaan kee yoo yartuu namaa gadi taate ilmoo fidanii ittiin kadhatan si galee. Amma wanni jaratti mul'ate waa lama qofa. Tokko akkaawuntii ittiin guddifachuu beekamtii ittiin argachuudha. Lama bultii maakii diiguu fi maakii irratti holola addaa uumuudha isinii galaa miti. Osoo dhugamatti ilmoon kun ka maakiituu ka ta'u taate miidiyaa irratti ba'ee rabbii jedha akkaawuntii kana biran ta'e naa sheerii godhaa laayikii godhaa maaltu fide. Namoonni maakii beekan hedduutu jira namoota saniin haadhatiyya naa dubbisaa jechuu danda'a. Akka jedhaa kijiba boo'icha kijibaa booyaa wanta jedhu kana ani kana ajaa'ibe namooti jala deemanii adaamakiin salphattuudha adaamakiin baalageedha adaamakiin akkanaa jedhee komantii barreessu. Ani isin taazzabechaadha isinii galee ilmi namaa dhaabatee daqiiqaa takkaaf dhaabatee maal dhagayaa jira. Wanni asirraa haasa'u kuni roobootiidha moo ilmoo namaati. Yoo nama ta'e immoo nama akkamtu isa duuba jira waan jedhu yaaduun barbaachisaadha. Makiyyee hommaan fedhe haa dhumu, hommaan fedhe haa haasamu, ajandaa fedhan haa fidanii akka kanaaf hamileen hin cabne akka ati kanaaf gadi hin jenne dhibbaan dhibbatti beekaa jechaadha. Maaliif nama jajjaba uf biraa qabda, jaarsa jajjaba qabda, jaarsa cimaa qabda. Kanarraa gaafa immoo nutu si booda jira. Bareedduuti. Isin warri waanyoo miqqanyoonni haasaa waan feetan osoo ka waanyu ka horu hora. Isinii galaami gurbaa haadhaaf abbaan kun ka amma si guddisan kun haadhaaf abbaa keetii miti. Haadhaaf abbaa kee ka qabatamaa ka siin hin kadhanne ka seeraan si barsiisanii bakkaan si ga'uu qaban sanniin barbaadadhu deemi kanniin biraa obboleessa kee mucaa daa'ima. Deemi haadhaaf abbaan kee wanni an jala sararee sitti himu warroonni amma viidiyoo waraabanii gadi si dhiisan kunniin maatii keetii miti. Sadaqaa siin kadhataa jiran obboleessa kee ati daa'ima kichuu lafaa dhufu kana nama baratee bakka guddaa ga'u nama qara'ee ulamaa guddaa ta'u nama biyya san bulchuu danda'u sii galee kanaaf bakki ati irratti argamte kun bakka salphinaati maatiin kee si salphise osoo ati bor piraayim ministeera taate kijiba guddaate amma kijibde haasaa fokka taate amma haasoyte kanatti ol sii ba'a. Kanaaf maatii keetitti gaddee jira warabbal kaaba maatii kee
itti gaddee jira maatii hin qabdu ati bakka ati maatii hin qabdu ummata du'arraa dhala. Egaa akkuma asirratti dhageessan mucaamaa keetii waan arge jechuun atu qoratame nan qoose sattiin galuu dhiisa. Anyway viidiyoon irraaf qabadheef kana fakkaata isinitti tolee isin bohaarse isin gammachiise yaada keessan koomentii irratti naaf barreessuu hin dagatinaa haga viidiyoo kabiraatii walitti deebinutti Oroos Show bye.